dharraa salaalee duula ristii deeffannaa lafa Oromoo irratti taasifamu keessaa. Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya har'aa keessatti taatee morma muraa tibbanaa ka'umsa gochuun seenaa saamicha biyya Oromoo dharraatti bara Haayile Sillaaseetii kaasee hamma Abiyyitti jiru gabaabsinee ilaalla. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadhaa kunooti. Ummata Oromoo naannawa Tuulamaa jiraatu kanatti warri Habashaa kan duuluu jalqaban bara Akaakayyuu Minilik bara mooticha Haayile Sillaasee 1813 hanga 1847 dura ammoo kan meeshaa waraanaa isa ammayyaa faranjii Awurooppaa irraa argate isa ture. Amaarri naannoo Manjee yookiin Manzee farda Oromoo dura dhaabbachuu dadhabee lafa fardi Oromoo fi eeboon Oromoo hin dhaqqabne lafa gaara gubbaa kan halayyaa marfamee jirutti baqatee bara dheeraa achi ture. Biyya obboleessa isaatii Goojjam, Gondarii fi Amaara saayintii naannoo Manjee wajjin daangaa hin qabu ture. Ammas hin qabu. Jidduu naannoo Manjee fi biyya Amaaraa isa kaanii ammoo Oromoota Dharraa fi Boorana Wallootu jira. Biyyi halayyaa Manjeen kun tokkummaa hin qabu ture. Booda balabaan isaanii tokko tokko wal isaan taasisuuf yaalan. Boodas abbaan Haayile Sillaasee tokko isaan godhee yeroo duraaf mootii ofiin jedhee Oromootti duulu jalqabe. Ta'us Oromoo mo'uu hin dandeenye. Jabana Haayile Sillaasee imaltoonni fi misiyoononni faranjii naannoo Manjee Shawaa seenuu kan jalqaban yoo ta'u, innis meeshaa waraanaa isaan irraa argateen Oromootti duuluu isa abbaan isaa jalqabee dadhabe itti fufe. Jarri Manjee qawwee argannaan jagnoomanii Tuulama bira dabraniyyuu Oromoo Karrayyuu, Oromoo Arsii, Ummata Guraagee fi Oromoo Maccaa naannoo Jalduufaatti duuluu eegalan. Yommuu Gondor dhaqan Oromoo Darraa fi Boorana Walloof gibira gabbaraa yookiin baasaa biyya Oromoo kana keessa dabraa turan. Qawwee argannaa diduu eegalan. Faranjoonni Ankoobar ganda teessoo Haayile Sillaasee irraa gara Gondor ennaa deeman abbaa biyyaa Boorana Walloo Adaraa Billeetii akka horii keellaa yookiin gibira baasanii dabraniyyuu seenatti katabameetoo jira. Akka manguddoonni Oromoo itti Amaarri Manjee inni duratti gooroo koranii yaa abbichuu yoo jedhan wareeree qaalatti ol dacha'u qawwee faranjii argannaan jabaatee Oromootti duuluu itti fufe. Ta'us Oromoon yoom isaaniif bosoqqee ta'e akka dhagaa itti jabaate malee keessumaayyuu Dharraa Salaalee Abbichuu fi Galaan bara dheeraa Amaara Manjee ofirraa ittisaa turan. Fakkeenyaaf lola ofirraa ittisaa Tuulamaa keessaa kan Dharraa yaa ilaallu. Dachaachi Mashashaa Seefuu kan jedhamu jeneraalli fi ilmi obboleessa Minilik waraana isaa kan jalqabaa kan bane bara 1874 mootummaa Oromoo mootummaa Darraa jedhamurratti ture. Mootummaan Oromoo Darraa kun mootummaa Shawaa yookiin Amaaraa fi sulula laga Mormor yookiin laga Abbayyaa jidduu bakka amma Darraa jedhamu kanatti argama ture. Waraanni Mashashaa kun garuu waraana Oromoo mootummaa Darraa gooticha Wasanuu Wadaay jedhamuun rukutamee baruma 1875 kana keessa mo'ame. Haa ta'u malee boodarra Darraan lola marsaa biraatiin injifatamte. Goota gaggabaabaa kan jedhamu Hasanuu Wadaay abbaa Kuraaraa jedhameetoo maqaa farda isaatiin beekama ture. Erga waraanni mootii Shawaa isa mo'ee harka koodiinatti hin kennu farda koodiinni naafxanyaan hin yaabbattu jedhee farda isaa ajjeesee ofis ajjeesee seenaa Oromoo kan gara isaatiin jiru dhiiga ofiitiin barreessee dabre. Ittaan sun Mashashaan fincila Gullallee itti ka'aa ture bara 1878 erga ukkaamsee hordofee handhuurri biyya Oromoo cabaaf saaxilame. Akka Oromoon jedhu ulee cabe furatuu keessa seenaa ta'eeti malee otoo isaanis akka durii Oromoon biraas akka durii tokkummaa ofii eeganii jarri qawwee argatus akkana hin ta'u ture. Naannoo Tuulamaa fi Maccaatti keessumaa Jidda Abbichuu, Jirruu fi Galaanitti oggaa 7 Abbichuu mo'e. Abbichuun immoo oggaa 17 Sidaama mo'e jedhama. Isaan ulee cabe jechuun Oromoo gosa gosaan walirra argatanii itti duulanii mo'ullee jalqaban. Dharraanis akkanaan kophaatti fo'amtee mo'amuuf dirqamtee diinan qabamte barasan. Duulli amma ummata keenya Darraa irratti baname Leetinaal Jeneraal Tasfaayee Ayyaloo fi obboleessa akkasumas qondaala PP gandoota Darraa aanaa fi godinoota hamma hoogganoota sadarkaa federaalatti jiraniin hoogganamee haala ummatichi birmannaa tokkollee hin arganne keessatti waraanni itti labsamuun kun dubbicha Darraa bara duriitiin wal fakkeessee jira. Wirtuu biyya Oromiyaatti seenuuf Salaalee keessaa Dharraan lafa tarsiimooti. Dharraan lafa Oromoo guddaa kibba Abbayyaa jiruu fi kaaba Oromiyaa wal qunnamsiistu.
bulchiinsa Amaaraa Manjee jiruu fi bulchiinsa Amaara'ee kan Goojjam jiruu fi Gondar jiru gidduutti argamti. Wayyaanee fi Shaabiyaan darguu kuffisanii gara Shaggaritti seenuuf darraa keessa bahan. Opidiyoo gammoojjii Adeet keessatti bixilatasan bara 1982 gaafa darraa seenanii gundoo masqaleetti labsan. Achirraa eegalee Opidiyoon waggoota 27 TPLF'if ergamuudhaan uummata Oromiyaa dararaa eega ture booda TPLF warraaqsa uummataatiin mo'amuu isaa yoo hubatu Oromoo qalbii hatuuf bilisoomne ODP taane gaaffii Oromoos fudhanne jedhee bakka TPLF of buuse. Otoo olee impulin Opidiyoon diigamtee paartiin Bilxiginnaa jedhamu miseensota Opidiyoo fi ergamtoota TPLF duraanii walitti laaquudhaan hundaa'ee Oromootti dugda gale. Gaafa bara 2019 kanarraa kaasee Oromoo irratti lolli labsame. Kutaaleen Oromiyaa gaafas irraa kaasee waraanamaa turan keessaa dharraan tarree duraarratti argamti. Maqaan darraa jedhu jecha dharraa jedhurraa akka dhufe himama. Maqaan magaalaa darraa yookiin dharraa ammoo Adaree jedhamee beekamaa akka ture himama. Har'a gundoo masqal jedhuun Adaree jechuun lafa gabayaati. Akka manguddoonni naannichaa jedhanitti jechichi kan dhufe gooroon adda re'ee fakkaatu iddoo san waan jiruuf jedhama. Aanaalee godinni Salaalee qabu keessaa tokko kan taate aanaan dharraa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 230 magaalaa godinichaa Fiichee irraa ammoo kiiloomeetira 120 fagaattee argamti. Dharraan gandoota 40 qabaachuun bal'ina lafaas ta'ee baay'ina uummataan Salaalee keessaa jalqaba irratti kan argamtudha. Aanaan oomisha xaafitiin hedduu beekamtuu fi qabeenya uumamaatiin badhaate kun erga naannoo Amaaraa jala galuu qabdi jedhanii waggoonni lakkaa'amaniiru. Caaseffama Oromiyaa sharafee cicciree amma hojiirra jiru kanaan aanaan dharraa aanaa daangaa naannoo Oromiyaa keessatti argamtu yoo taatu kallattiiwwan sadii oliin naannoo Amaaraatiin kan daangeffamtudha. Hawaasni aanichaa harki guddaan afaan Oromoo kan dubbatu yoo ta'u bara 1977 naannoo Amaaraa irraa sababa beelatiin uummata Salaalee aanaa darraatti baqachuun kan qubatan jiraattonni afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dubbatanis waluma keessa jiraatu. Kana malees dharraan sababa daangaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa jedhamu jidduutti argamtuuf gandoonni muraasni afaan Amaaraa bal'inaan dubbatanis jiru. Saboonni lamaan aanaa kana keessa wal kabajanii wal danda'uun jiraachaa kan turan ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee fiinxaaleeyyiin Amaaraa Salaalee keessaa aanaan dharraa Oromiyaa irraa kutamtee gara naannoo Amaaraa jala akka galtu gochuuf shira xaxuu yeroo eegalan waliin jireenyi hawaasa kana lamaanii boora'uu eegale. Jarri kun jijjiirama bara 2018 dhufe san booda sochii mootummaan Abiy faannoo fi fiinxaaleeyyii Amaaraa onnachiisuuf godhetti dhimma bahanii waajjiraalee mootummaa sadarkaa aanaa fi gandaatti jiran keessattis hirmaannaa olaanaa gochuu jalqaban. Fedhiin fiinxaaleeyyoota kanaa waggoota 6 darbaniif dharraa waraasisuutti ce'e. Sochii fiinxaaleeyyii Amaaraa kan aanaa dharraa naannoo Amaaraa jala galchuu kun hanga bara 2010tti ifatti hin baane ture. Koreen dharraa naannoo Amaaraatti deebisiisuu ifatti kan gadi ba'e bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatti yoo ta'u rakkoo walxaxaa amma aanicha keessatti deemaa jiruuf bu'uurri garee kana ta'uun mirkanaa'a. Warri dura dhoksaan aanaan dharraa naannoo Amaaraa jala galuu qabdi jechaa ture bara kana ifatti koree hundeessee sochii jalqabe. Koree aanaa dharraa naannoo Amaaraatti deebisiisu jechuun of waaman. Koreen kun caasaa aanichaa irraa hanga magaalaa muummee Amaaraa Bahar Daarii fi hamma magaalaa muummittii Oromiyaa Finfinneetti ifatti diriiree ammayyuu socho'aa jiraachuutu himama. Yaanni koree kanaa kan bu'uuraa fi fedhii hawaasichaa fakkeessuuf mallattoo sobaa caasaa mootummaa sadarkaa aanaa dharraa fi gandootatti dhimma bahuun walitti qabanii jiraachuu himata hawaasni Oromoo aanichaa. Yaanni kun ammoo hawaasa aanichaa lamaan durumaanuu wal faana jiraachuuf wal shakkiin keessatti uumame daran akka wal dhiibu kan godhe yoo ta'u lolli faannoo fi humnoota mootummaa keessattuu milishaadhaan Oromoo irratti baname akeekni isaa Oromoo buqqisuun aanicha fudhachuuf ta'uu saaxila. Sababa jiraattonni afaan Amaaraa dubbataniif dharraan kan Amaaraati yaada jedhu deeggaruutti goranii jiru. Caasan waraana biyyattii kan akka Leetinaal Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaawus namoota akkasii qabachuudhaan Oromootti duulchisaa jiraachuun rakkoo amma uummata keenya dharraa mudate hammeessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Salaalee aanaan dharraa maqaan ganamaa ishii dharraadha malee dirraa miti. Garuu dhiibbaa mootota durii irraa eegalee hanga shira aangawoota jabana kanaatti irratti adeemsifamaa jirurraa kan ka'e maqaa ganamaa kanatti deebi'uun haafuuti lafichumarraayyuu dugugamaa jiru. Gabaabumatti dharraan dhugumatti dharraadha.
sirna mootota durii jechuunis bara mootii ollaa dharraa jiru kan mootummaa Shawaa Saayilasillaaseetii kaasee Minilikii fi Xaaliyaanii irraa hanga har'aatti hunduu kan itti hawwatamu kan dharra'u ta'uu ragaalee seenaa duulli barootaaf uummata kanarratti banamaa as ga'e ni mirkaneessa. Seenessa biyyattii keessatti qaamni dharraa qabate tuulama yookiin akka warri Habashaa jedhanitti Shawaa hunda qabataa amanu. Dubbiin har'allee kan hin hafne ta'uu haala morma muraa fi hammeenya uummata Salaalee dharraa irratti godhamurraa ifatti mul'ata. Dharraan akkuma seensa keenya irratti ibsine gootota jajjabaa kan qabdu yoo taatu isaan keessaa muraasa haa laallu. Dharraa biyya Hasanuu Wadaay yookaan Hasanuu Wadaa Joodoorii. Hasanuu Wadaay goota waggaa 8tiif akka nafxanyaan dharraa hin seenne lolee lolchiisee dhoowwe. Gaafa dubbiin itti cimtu ammoo diinatti harka hin kennadhu farda koo kuraaras nafxanyaa fudhattee hin yaabbattu jedhee waraanee ajjeesee farda isaa erga awwaallatee booda ofis ajjeesedha. Dharraan biyya Waaqoo Dabbooti. Waaqoo Dabboo Wadaa Joodoorii goota bara mootii Teediroos jalaa Nugus Aliin baqatee gara Shawaa Nugus Taglahaymaanoot bira deemuuf karaa Walloo Wagiddiidhaan dharraa seenee harka isaa itti kennatedha. Waaqonis simatee odoo jiruu Nugus Taglahaymaanoot Nugusa Alii ofitti fudhachuuf xalayaa Waaqoo Dabbootti ergatee gaafate. Waaqoon humnaan hin ta'in malee nagayaa yoo na gaafatte koottu fudhadhu jedheenii eeyyameef. Nugus Taglahaymaanotis gara dharraatti imaluun guyyaa 7 deemee dharraa ga'ee tulluu bareedaa masoobii biddeenaa fakkaatu adaree gumbichuu gubbaa buleetoo Nugus Alii fudhatee gara Shawaatti deebi'uu seenan ni hima. Dharraa Salaalkullaa biyya Alii Maaree akkas jedhu ture. Salaalkullaa yaa biyya Alii Maaree na dagattee san hunda waliin taanee jedhamee fi biyya sirbamaafii ture dharraan. Kana malees abootee bariitee darrayii falkanii nama garaan dhaanee dirmammuun arganii jedhee biyyi Salaalee sirbaafii ture. Har'a dharraan birmannaa tokko malee Oromoo waaltarraa rakkoo namtolcheen muramtee karaan geejjibni qarqaarsa qabee seenu irraa kutamee laggeen akka Jamaa Mormorii fi Finxaaleeyyii Amaaratiin qopheeffamtee marfama keessatti argamii diinaa isa guddaa jalatti gidiraa hin jirre argaa jirti. Walumaa galatti Oromiyaa keessaa bakki rakkoo ulfaatan itti mul'ate baay'eedha. Qe'een baay'een diigamee mormi namoota baay'ee citee fannifameera. Lafee namootaa kan sareen nyaattee fi allaattiin irraa qoqortee fi kan kana fakkaatan argamaa tureera. Garuu kan Salaalee kun rakkoodhaa oliiti. Ummatichi waan ummanni biyya kanaa dur qabu ture keessaa tokkollee hin qabu. Waan ummanni amma qabaachaa jirus homtuu hin jiru. Akkuma morma kutaalee Oromiyaa kan akka Maccaa, Gujii fi Walloo sanaa mormi isaas citaa jira. Qe'ee fi qabeenya ofiitirraa lola faannoo fi mootummaan irratti baneen buqqa'ee saamamaa jira. Rakkoo irra ga'e himachuullee dhorkamee gadadoo hamtuu keessatti kufee jira ummanni dharraa. Kana malees wantootuma xixinnoo ummanni biyyattii kanaa rakkooma keessa taa'ee qabu ummanni dharraa garuu hin qabu. Mana barumsaa, eegumsa fayyaa, ogeessota qonnaa fi kan kana fakkaatan hin yaadaman. Dhugumatti garaa nama nyaata. Ummanni akkanatti hacuucamee dhiitame Oromiyaa keessa jira laata nama jechiisisa. Waaqni ummata keenya dharraa fi bakkoota biraatti gadadoof saaxilameef birmatinnaa xumurree horaa bulaa.